akkin dhageessistu abdiin qaba. Bilbila onnee koo sin lakkoofsa beeka heloo jedhi kottu na dubbisimeeka. Sabboonaa koo jettee erga anaaf dhaamte amma maal dhageenyaan bilbila cufatte. Banattu sin kaastu garuma kutatte. Maaloo yaa jaala kumaaf garaa jabaatte nan dhufas sin jennaan biyyan jiru jette. Anuma dheessuuf moo biyya keessaa baate. Jaalala dhugaadhaa bar fageenyin daangessu ani sumaaf jedhee lubbuu of balleessu guyyaa tokko dhuftee na arguu hin dandeessu. Jaalallee koo sinan boonaadhaafi. Si wama ya bontu mana jalalida nama biraan qabu sinatti bareeda fuula kee as deebisi bifa kee bareeda mandarina mango silaaleen gammada. Kona bira oli ija korambadi ansitin gamad makabira nagi anafa hundati sinkugu yomiyu sinjijiru oli isakaminiyu. Ay addunyaa kanarratti osoo dhalachuun koo afeera ta'ee maal ta'a ture. Dhalachuu beeku malees waan nama quunnamu hin beekan. Yeroo tokko tokko carraan baay'ee nama rifachiisu nama quunnamuu danda'a. Yaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaaf dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa tarii maaltu ishee quunnamee naan jechuu dandeessu ta'a laata. Waan uumamu kootti na gaabbisiisetu jira. Maal godhu namatu gaarii barbaada malee gaariin nama hin barbaadu. Ay atillee akkam biyya dhaladhe keessatti salphadhe iji koo lafa laalu na gootee teessa ka. Ija riyyaa koo baachuun dadhabe maqaa abbaa koof haadha koon balleesse. Maaloo asumarraanin abbaa koof haadha koo dhiifama gaafadha. Darajjuu maal garuu ati dhala namaa miti laata. Gara jabeenya kee yeroon laalu nama keessaa waan baates natti hin fakkaatu. Dhugaa waaqaati nama ta'uu keellee baay'een shakke. Ati baay'ee gara jabeessaaf sobduudha. Garuu Rabbi kan hojii keessiif kenne guyyaa tokko immoo ija koo na agarsiisaa laata. Darajjuu na goyyoomsite eenyummaa kee na dhoksite waan garaa kee irratti raawwatte hanga ati na sobdee akka haadha manaa qabduuf ijoollee qabdu na dhoksite ani jaalallee dhugaan siif ta'a arraafan si barbaade miti jireenyaafan si barbaade jettee na goyyoomsaa turte hunda waa'ee keessa humaayyuu hin beekun ture. Nama sin gaafanne gara jabeessaa akkasiis natti hin fakkaanne. Ay baay'ee na sobde. Maal garuu ati waaqan sodaattu. Aduun gaafa bara 2004 fulbaana 16 guyyaa jimaataa baate sun anaaf dukkana homtuu keessatti hin argamne ture. Guyyaa sana dhukkubsadhee mana yaalaan deeme dooktoriin na ilaalee akka garaatti na haafe natti hime. Lafan jiru wallaalee laftan irra dhaabachaa ture osoo baqaqee gadi na liqimseera ta'ee maal ta'a ture laata. Garanitti ba'u wallaalee narroomme imimmaan akka lolaa gannaa toora qabatee narra gad dhangala'e boquun koo lafa laalee achumaan cabee hafe. Furmaata koo wallaalee maatii koof ollaa koo hiriyoota koo gidduuttan jibbame.